Akkam jirtu hordoftoota kabajamoo chaanaalii yuutuubii Gaashawtichi. Baga nagaan gara chaanaalii kootti dhuftan jecha har'ammoo kan waliin ilaallu appilikeeshinii isin mana keessan teessanii qarshii irraa hojjechuu dandeessan yommuu ta'u, appilikeeshinii kana keessaas akkamitti akka qarshii baafattan, akkamitti akka hojjechuu dandeessanii isinitti agarsiisa. Appilikeeshiniin kun viidiyoolee garaagaraa of keessaa qaba. Viidiyoolee kun akkasii kana irratti buutan kanatti banama. Yeroo banamu akkanatti saanduqa kana itti naqaa deema. Kanaan keessa fudhachaa deemuu dandeessu jechuudha. Dabalataan immoo riwaard kan jedhu kana jira. Bakka riwaard jedhu kanatti spiin gootan edana kana kan isin baafachuu dandeessantu jira. Mega spiinii fi luusii spiin jedhamee jira. Mega spiiniin guyyaa guyyaadhaan torbaniin keessaa isinii kennuu danda'udha. Doolaara toraa isinii kennuu danda'a jechuudha. Luusii spiiniin kun immoo wantoota asirratti argitan kanatti naanna'a. Erga naanna'ee kan carraa keessan irra isin baasuu danda'u jira jechuudha as keessaati. Kanaaf garuma isaatti gallee waliin haa ilaallu. Yogguu seentanii karaa pileestooriidhaan pileestoorii keessaniin gaafa galtaneettanii iddoo kanarratti iddoo duwwaa kanarratti bakka kanatti jechuudha. Iddoo kanatti kiliip kilaab jettanii yeroo barreessitan kiliip kilaab jettanii galchitu. Ergasii booddee akka kanatti isinii fida jechuudha. Isuma jalqabarra jiru kanadha. Clip Club find your interest and grand channel and entertainment ltd dha. Appilikeeshiniin kun baay'ee kan namatti toludha. Viidiyoolee garaagaraa spiin kan gootanii isin argachuu dandeessanidha. Qarshii tolaa jechuudha. Namoota hanga miiliyoona 10tti daawunloodii godhee jira. Appilikeeshiniin kun bara Juulaay 9, 2022 kan lakkoofsa faranjiittidha kan gadhiifame. Kanaafuu androoyidiin isaas immoo vershinii 5 kaasee hojjechuu danda'edha. Kanaaf daawunloodii goonaa jechuudha jalqaba. Appilikeeshinii kana jalqaba silkii keenya irratti instaal goona. Bakka instaal jedhamu kanatti goone instaal goona jechuudha. Akkanatti instaal yeroo goonu erga instaal ta'ee akka ittiin dhumee booda maal goona, as keessaa baanee jechuudha. Karaa pileestoorii keessaa baanee fuula iskiriinii silkii keenyaarra dhaqna. Yeroo dhaqnee jennu akka kanaan iskiriinii keenyarra nuu kaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu appilikeeshiniin kun amma daawunloodii ta'ee waan jiru silkii keenyarratti amma immoo loodii goonaa jechuudha. Erga continue with Google jennee booda inni immoo achi booda imeeliidhaan akka seenu nu gaafata. Imeelii yoo qabnu imeelii keenyaan seenuu dandeenya. Yoo hin qabne garuu bananne ittiin seenuu dandeenya jechuudha. Imeelii yoo qabdan silkii keessanirraa imeelii qabdu taanaan imeelii sanaan seenuu dandeessu. Yoo hin qabne garuu banattanii akka ittiin seentan jedha. Appilikeeshiniin kun yoo banamu akkana kanatti banama. Jalqabarra warri dhufan kun amma viidiyoolee garaagaraa. Viidiyoolee kana yoo ilaaltee saantiboota siin akka qaba. Discover kan jedhu kun jira. Amma reward kan jedhu kun bakka spiin gootu fa'aa jira. Spiin gootee kan itti doolaara argattu jira. Keenyaaf amma appilikeeshiniin kun amma gaa bakka spiin jedhu kana keenyaaf bakka spiin jedhu kanatti yoo isinitti agarsiise spiin ishee jettu kana jechuudha. Asitti opuune nu banaa jechuudha. Neenna akka kanatti banaa jechuudha. Jalqabarra jiru kun amma mega spiin jedhama. Inni kuni mega spiin jedhama jechuudha. Inni guddaa kuni mega spiin jedhama. Bakka amma luusii spiin jedhu kanatti opuune
kana dura banee waan hin jiruufidha malee amma bakka mega spin jedhu kanatti isin yeroo bantanii kan isinii kennu jira jechuudha doolaara kan isin lakkaa'ee darbu maaliif akkuma qajeelfama appilikeeshinii kanaatti si'a lama daawunlood yoo goote sirratti cufaachuudha maaliif simii tokko duwwaa irratti appilikeeshinii kana qofa si'a takka duwwaa loodii goota malee si'a lama goote sirratti cufaachuudha maaliif qajeelfama appilikeeshinii kanaadha jechuudha. Kanaafuu ani isa kana dura loodii waan godhee jiruu fi lammata gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isinii jalqaba waan seentanii bakka meegaa jedhu ammaa kanatti yoo buutan doolaara isinii lakkaa'u qaba. Kanaafuu ispiinii yookaan luusii ispiinii kan jedhu kana yoo laalle iddoo ispiin jedhu kanatti gaafa buunu amma 4 jira jechuudha. Ispiinii tolaa kan kennuu danda'u 4 jira. Iddoo ispiin jedhu kanatti yoo buune innaannaa jechuudha. Itti buunee ilaallala bakka ispiin jedhu kanatti yoo itti buune akkanatti naannaa jechuudha. Akkanatti naannaa waaw doolaara Ameerikaa 0.5 kennee jechuudha. Kanaafuu maalan godha konfirmiin jedha jechuudha. Konfirmiin godhaa deemu gubbaa kanatti iddoo mataa dura argamaa jiru kana argaa jirtu miti as kanatti dabalamaa deema jechuudha. Saantiiwwan argataa deemu kun amma meeqatti naafee keessaa 3 naafee jechuudha. Amma maalan godha iddoo ispiin jettu kanatti bu'ee ammas ispiin gochuun qaba jechuudha. As kanatti bu'ee ispiin goone ammas carraarra nu baasu laallaa jechuudha. Ammas maslaarra ba'ee jechuudha. Deebi'ee ammas si garuu jarraa gata biraa ta'uu danda'a waan ta'eef irra deebitanii yaaluu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata ispiiniin isaa kana fakkaata. Karaa biraadhaan immoo yoo isinitti agarsiise ammas keessaa baane bakka akkamitti akka qarshii baafattan yoo isinitti agarsiise jechuudha. Appilikeeshinii kana keessaa qarshii baafachuuf immoo saantiboolee kana dura argattan sana maal gootu gara doolaaraatti jijjiiruu qabdu jechuudha. Gara doolaaraatti jijjiiruu maal gootu bakka exchange jedhu kanatti buutaniitu saantiboolee sana jijjiiruu dandeessu jechuudha. Lama jijjiiraa jira jechuudha. Saantiboolee kana gara doolaaraatti erga jijjiirtanii deeneettu isin jijjiiraa jechuudha. Akkanatti isin jijjiira. Erga jijjiirtanii deebitanii baafachuu barbaaddan immoo maal gootu wallet bakka jedhu kanatti buutu. Ergasii booda maal jedha karaa isin baafachuu qabdan isinitti agarsiisa jechuudha. Innis maal jedha paypaliidhaan akka isin baafattan jedha. Paypaliidhaan baafachuudhaaf daangaa qaba. Innis maalidha hojii kana hojjettanii doolaara 10 irra ga'uu qabdu. Ergasii ammas doolaara 15 irra geessanii fudhachuu dandeessu. 20 irra geessanii fudhachuu dandeessu. 30 irra geessanii fudhachuu qabdu. Garuu daangaa inni xiqqaa maalidha dirqama doolaara 10 irra ga'uu qabdu jechuudha. Sana ogeessan malee isinii ba'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu daangaa kanarra gaafa geessanii bakka paypal jedhu kanatti buutanii imeelii paypal ittiin banatan sana galchitu. Ergasii booddee isinii ba'a jechuudha. Salphaadha baasuun isaa isin rakkisu. Paypal banachuun salphaadha jechuudha. Kanaafuu paypal banattanii fudhachuu dandeessu jechuudha. Daangaa kanarra gaafa geessaniittan dabalataan kan isinitti agarsiisu iddoo viidiyoo kanatti yoo bu'een isinitti agarsiise viidiyoo tokkos keessaa play godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana gaafa banu akka kanatti agarsiisaa deema jechuudha. Kanatti yeroo banamaa deemu saantimni kun asirraa maal ta'a iddoo budboor jiru kanatti namaa deema jechuudha. Gaafa kanatti namaa deemu keessaa fudhattee walletii gati dabarfachuu dandeessa. Achiisitti fuftees immoo ilaalaa deemuu dandeessa. Akkaataa barbaaddeedha jechuudha. Wantichi waamsi rakkisuu qabu bantee lafa keessee gaafa inni guutee keessaa fudhachuu dandeessa jechuudha. Maa rakkina qabu itti buutee tattaphachuu maalis isin rakkisu gaafuma viidiyoo kana bantaneettani saantimni kun asitti namaa isinii deema jechuudha. Waan tokko waan isin rakkisuu qabu. Appilikeeshiniin kun baay'ee namatti tola. Taphattanii qarshii keessaa fudhachuun waan nama rakkisu miti jechuudha. Kanaafuu itti fayyadama.
Garbira kanan isinitti argisiisu Deer Reward jedhu kanatti fuune maal goona viidiyoolee garaagaraa asirratti yoo upload yoo goone viidiyoo nama barbaadde iddoo game center jedhu kanatti fuutanii viidiyoo nama barbaadde fuudhee load irratti goote viidiyoo sana gaafa namoonni garaagaraa banaa deeman atatu hin taphatiin siif lakkaa deemuu danda'a. Kanaafuu viidiyoo barbaadde fiddeechi irratti load goota sani booddee gaafa namni galee ilaalaa deemu siif lakkaa deemuu danda'a jechuudha. Ati homaa dalagiini siif kaffalamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu irratti load gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata application kun baay'ee namatti tola. Itti fufaa taphadhaa. Ciao.